Sararoonni diimaan guutummaatti ciccitaniiru. Saayiranoonni ittisa qilleensaa shororkeessummaa qulqulluudhaan iyyaa jiru. Addunyaan immoo reefuu agarsiisa humna balleessitu argiteetti. Seerri waraanaa ammayyaa kan hin jijjiiramne ta'us gaaddidduun impaayeraa hipersoonikii samiirra yeroo diriiru dallaan kamiyyuu dhaabuu dadhabeera. Baankariin tokkollee dheekkamsa womboleettii jalaa miliquuf gadi fagoo miti. Boordiin cheezii addunyaa reefuu abiddaan gubateera. Haguuggin dippiloomaasii albeen ciccirameera. Gaaddidduu waraanas bishaan galaanaa addunyaa raaseera. Yeroo cinqii kanatti Doonaald Tiraamp gara Truth Social deemuun Teheraan irratti eeboo qara qabu darbateera. Uggurri humna galaanaa Ameerikaan Iraan irratti taasisaa jirtu gara laafina tokko malee akka itti fufu labsaniiru. Haa ta'u malee daqiiqaa muraasa keessatti ajajni olaanaan Iraan deebii sodaachisaa masaraa Waashingten jeeqe kenneera. Impaayeraa Ameerikaa caccabee du'e ija keessa hin ilaallu ofiis hin ajjeesnu jechuun uggura Ameerikaan gocha Iraan irratti gootu sibiilan akka cabsan beeksisaniiru. Kana cinaatti Federeeshiniin Raashiyaa samii Yuukireen guutummaatti liqimseera. Haleellaa boqonnaa hin qabne sa'aatii dheeraaf diroonii 600 fi misaayila dandeettii sadarkaa niikularaa qabu gadi roobseera. Misaayiloonni Oreeshinkii sodaachisaa fi mataa niikularaa baachuu danda'u qarqara hawaarraa saffisa sagalee dachaa 10 magaalaa Yuukireen rukuteera. Guyyaa hiree ta'e kana yeroo xumura dhukaasa dhaabuu guyyaa 60 ture funyoo tokko fannifameera. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp mariisistoonni isaanii adeemsa kana akka tasaa akka addaan kutan ajajuun waliigaltee hamaaf hin ariifatinaa jedhaniiru. Yeroo sirrii wallabdee hamaa kanaatti humnoonni ittisa qilleensaa Iraan diroonii basaasaa Israa'el samii gubbaatti dhoosaniiru. Ajajni olaanaan Teheraan ammoo waliigaltee niikularaa idil addunyaa cabsuuf qophii ta'uusaa akeekkachiisa kenneera. Iraan kana booda misaayilli Ameerikaa tokko yoo itti furguufame battalumatti boombii niikularaa hidhachuuf waadaa galteetti. Doonaald Tiraamp miidiyaa hawaasaa irratti ba'uun ergaa miidiyaaleen addunyaa eegaa turan guutummaatti daandiirraa maqsaniiru. Tiraamp ajaja cimaa kallattii mariisistoota isaaniif kennaniin Iraan walii galtee uumuuf hin ariifatinaa jedhaniiru. Waayit Haawus haala waraanaa guutuu keessa jiraachuu himuun ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Maarko Ruubiyoo Iraan Strait of Hormuz deebistee banuuf bu'uurri cimaan minjaala irra akka jiru mirkaneessaniiru. Haa ta'u malee Doonaald Tiraamp fincilli guddaan paartii Riippablikaanotaa irraa akka isaan mudate dhaga'ameera. Sababni isaas impaayerri Ameerikaa Iraan sodaachisuu akka dadhabe hubachuun waliigaltee hamaa fudhachuuf aarsaa kaffalaa jira jedhameera. Yeroo ammaa sababni dhoksaan Tiraamp akka tasaa duubatti deebi'uuf murteessaniif guutummaatti ifateera. Gabaasni basaasaa iccitii olaanaa qabu akka ibsutti bilbilli aarii guddaa qabuu fi dilbata halkan Beeniyaamiin Netanyaahuu fi Doonaald Tiraamp gidduutti raawwatame saaxilameera. Netanyahuun haleellaa waraanaa Iraan irratti itti fufuuf fedhii qabaachuu kan ibsan yoo ta'u, yaada cimaa kan hin jijjiiramne pireezidaantii Ameerikaa irraa akka argatan ifatti teelegiraam irratti labsaniiru. Netanyahuun akkas jechuun barreessaniiru. Anii fi pireezidaantiin Tiraamp waliigalteedhumaa Iraan waliin jiru kamiyyuu balaa niikularaa guutummaatti balleessuu akka hammatu ifatti waliigalleerra jechuun kana jechuun dhaabbilee badhaadhina niikularaa Iraan guutummaatti diiguun meeshaalee badhaadhina qaban hunda naannoo Iraan keessaa guutummaatti balleessuu akka hammatu himeera. Qondaalli olaanaan ittisaa Israa'el gama isaaniin Tiraamp guutummaatti jabaatanii akka dhaabbatan waadaa galaniiru jechuun aldureewwan niikularaa kun yoo hin guutamne pireezidaantichi waliigaltee kamiyyuu hin mallatteessu jechuun ibseera. Kana malees Tiraamp duula gara jabinaa Israa'el Libaanos keessatti gaggeessitu dabalate haleellaa gama hundaan raawwachuuf mirga haalduree tokko malee qabdu irra deebiin mirkaneessaniiru. Haa ta'u malee Waashingtanii fi Teel Aviiv Iraan harka kennatti jedhanii yoo yaadan dogoggora seenaa isa dhumaa raawwachaa jiru jechuun qondaalonni olaanoon Iraan karaa tajaajila oduu Taasniim dubbatan ifoomsaniiru. Seeneffama warra dhiyaa ifatti diduun dallaa ol amantaa dhabuu jiru saaxilaniiru. Maddi odeeffannoo Iraan akka beeksisetti Teheraan ergaa gara Paakistaaniin darbu hunda ija shakkii gadi fagoo ta'een akka ilaaltu ibseera. Iraan sarara diimaa mataa ishee kaatteetti. Qabeenyi isaanii qabame hatattamaan akka gadhiifamu taasisuun tarkaanfii jalqabaa yoo ta'u, meeshaa niikularaa qulqulluu ta'e waliin mariin akka hin jirre ifoomsaniiru. Dubbii himaan ministeera dhimma alaa Iraan Ismaa'eel Baagaahii jechoota hayyoota warra dhiyaatti dambalii rifaa isaa erga dabarsaniiru. Ministeerichi Waashingten seenaa yaa yaadattu jedheera. Impaayerri Roomaa inni jabaan qaroomina guddaa Faars irratti injifannoo fi olaantummaa mirkaneessuuf humna isaa guutuu yaalee jira jechuun haa ta'u malee Roomaanis haala gaddisiisaa ta'een kufuu yaadachiisaniiru. Impaayeroota ammayyaa siree wal fakkaatu akka isaan mudatu hubachiisaniiru. Mormiin Riippablika Islaamaa jechoota qofaan kan dubbatu osoo hin taane sibiila ulfaataa ta'een kan dubbatudha.
guyyaa 86ffaa waraana kanarratti halkan ajajni ittisa qilleensaa Iraan diroonii basaasaa Israa'el battalumatti rukutee buusuu mirkaneesseera. Yeroo wal fakkaatutti humni galaanaa Koree hidhoota warraaqsaa akka gabaasetti uggurri USA jiraatus nageenyi guutuun to'annaa isaanii jala akka jiru himuun sa'aatii 24 darbe keessatti qofa dooniiwwan fe'umsaa gurguddoo 33 Strait of Hormuz keessa milkaa'inaan ce'aniiru. Gorsaa olaanaan hoogganaa warraaqsa Islaamaa Ayatollah Sayyid Mujtabaa Khamenei Moseerri Izaayii akeekkachiisa dhumaa peentagooniif erganiiru. Ameerikaan dhukaasa dhaabuu yoo cabsite yookiin dambalii weerara haaraa yoo jalqabde Iraan uggura galaanaa humnaan cabsuu qofa osoo hin taane battalumatti boombii niikuleeraa akka hidhattuufi humna ittisaa ishee daangaa malee akka guddistu dhaadateera. Tiraamp gareen marii isaanii akka dhaabbatu ajajuun Netanyahuun guutumatti niikuleeraa Iraan harka kennachiisuu gaafateera. Yeroo oduun daqiiqaa miidiyaalee addunyaarra lolaa jiru kanatti Doonaald Tiraamp abdii waliigaltee Iraaniif qaban guutumatti gadi buusaniiru. Tiraamp labsii cimaa waraana isaaniif kennaniin akkas jechuun barreessaniiru. Uggurri doonii Iraan irratti godhamu kun haga waliigaltee mallattaa'utti humna guutuun hojiirra ooluu qaba jechuun pirezidaantichi dooniin Iraan uggura kana cabsuuf yaalu kamiyyuu akka haleelamu ajaja kennaniiru. Taateen kunis marii godhamaa jiru irratti dhiibbaa guddaa akka fidu sodaatameera. Tiraamp mariin Ameerikaa fi Iraan gidduu jiru olaantummaa Ameerikaan goolabamaa akka jiru ibsuun bulchiinsi isaanii waliigaltee niikuleeraa hamaa Barack Obaamaan bara 2015 Iraan waliin taasise gonkumaa akka fakkaanne ifatti dubbataniiru. Tiraamp waliigaltee darbe kana balaaleffachuun waliigaltichi badaan kun Teheraan gaarreen gurguddoo keessatti daandii boombii atoomikaa akka dabarsitu carraa kenneef jechuun himataniiru. Tiraamp ergaa isaa ifa gochuun haga Iraan guutumatti harka kennattutti ukkaamsi Ameerikaa milimeetira tokkoon illee akka laaffatu hin hayyamnu jechuun ibseera. Yaa ta'u malee Doonaald Tiraamp uggurri galaanaa hafuura diinagdee Iraan kutaa jira jechuun yeroo dubbatu ajajni olaanaan Iraan reefu deebii karaa peentaagoon dambalii riifaa isaa ergaa jiru gadi lakkiseera. Gorsaa olaanaan hoogganaa warraaqsa Islaamaa Moseerri Izaayii gara maayikiroofoonii ol ba'uun kallattiin humna galaanaa Ameerikaaf ergaa xumuraa kan duubatti hin deebine sodaachisaa kan ta'e dabarseera. Rizaayin kallattiin kaameraa keessa ilaaluun dooniiwwan waraanaa Ameerikaa galoo galaana Pershiyaa sakattaa jiraniif akeekkachiisa nama qabbaneessu kenneera. Yoo galoo galaana Pershiyaa seentan hunda dura deebii cimaa dhukkubsataa fi kan kanaan dura hin argamne kennina jechuun humnaan uggura humna galaanaa keessan ni cabsina jedheera. Garuu yoo nu haleeltan battalumatti waliigaltee meeshaa niikuleeraa hin babal'isne keessaa ni baana. Yoo keessaa baane maaltu akka isin mudatu nu beektu. Kanaafuu of hin ajjeesinaa jechuun ibseera. Tooftaa sodaachisaa jecha Iraan duuba jiru kana dhaggeeffachuun barbaachisaadha. Teheraan waliigaltee meeshaa niikuleeraa idil addunyaa NPT keessaa akka baatu doorsisuun ifatti sarara guyyaa qiyyaamaa isa dhumaa keessa galteetti. Iraan kana booda haleellaa yoo irratti baname boombii niikuleeraa hidhachuuf ifatti labsiteetti. Moseerri Izaayii sagantaan niikuleeraa Iraan yeroo ammaa hordoffii dhaabbata eejensii atoomikii idil addunyaa jalaa akka jiru himuun kana booda misaayilli Ameerikaa tokko yoo dhukaafame hordoffiin kun akka dhaabbatu mirkaneessaniiru. Kana malees qajeelfama cimaa Ayatollah Sayyid Mujtabaa Khamenei jalatti gareen marii Iraan mirga niikuleeraa hin mulqamne irraa gonkumaa duubatti akka hin deebine ifa godheera. Hooggantichi dabaluun Tiraamp garmalee yoo dhiibe Iraan waliigaltee niikuleeraa ni diigdi jechuun inspektaroota atoomikii idil addunyaa akka ariitu hubachiisaniiru. Akkasumas cabbii boombii atoomikaa guutuu ta'ee fi madaallii humna addunyaa dhaabbataadhaan jijjiiru ni hidhatti jechuun ifoomsaniiru. Dubbiin kun kana booda waraana qorraa osoo hin taane fanjii gaara qotaa jirudha. Tiraamp malli ittiin deemaa jiran kun baay'ee fooyya'aa ta'uuf Teheraan yoomiyyuu meeshaa niikuleeraa akka hin arganne kan dhorkudha jechuun himaniiru. Yaa ta'u malee dhugaan bishaan irratti mul'atu baay'ee dhoohaa ta'eera. Humni galaanaa Koree hidhoota warraaqsaa akka gabaasetti to'annoo Strait of Hormuz dammaqinaan eegaa akka jiru himeera. Mormii dabalaa jiru kanaan uummanni Iraanii fi ajajoonni waraanaa Iraan dhimma lubbuun jiraachuu jedhanii waamaniif guutumatti socho'aniiru. Tiraamp uggurri kun Iraan akka jilbiifattu dirqisiisa jechuun yeroo pirezidaantummaa isaanii guutuu qumaara taphachuun dabarsaa jiru. Yaa ta'u malee Teheraan uggura kana akka gocha waraanatti akka ilaaltu ifa gooteetti. Humna waraanaa humna guddaa qabuun cabsuufis guutumatti qophii ta'uu himteetti. Tiraamp gama isaaniin uggurri kun gonkumaa akka hin dhaabbanne dhaadataniiru. Koreen hidhoota warraaqsaa humna galaanaa Ameerikaa galoo galaana Pershiyaa keessatti akka of hin ajjeesne akeekkachiiseera. Balaan niikuleeraa Iraan guutumatti dhaabuuf godhamus addunyaa irratti balaa guddaa fiduuf akka dhiyaate himameera. Sararoonni diimaan guutumatti ciccitaniiru. Saayiranoonni ittisa qilleensaa shororkeessummaa qulqulluudhaan iyyaa jiru. Addunyaan immoo reefuu agarsiisa humna balleessitu argiteetti. Seerri waraanaa ammayyaa kan hin jijjiiramne ta'us gaaddidduun impaayeraa hipersoonikii samiirra yeroo diriiru dallaan kamiyyuu dhaabuu dadhabeera.
Baankariin tokkollee dheekkamsa obomboleettii jalaa miliquuf gadi fagoo miti. Federeeshinii Raashiyaa samii Yuukireen guutumatti liqimseera. Haleellaa boqonnaa hin qabne sa'aatii dheeraa fi diroonii 600 fi misaayila dandeettii sadarkaa niikuleeraa qaban gadi roobseera. Misaayiloonni Oreeshinkii sodaachisaa ta'ee fi mataa niikuleeraa baachuu danda'an qarqara hawaarraa saffisa sagalee guddaa dachaa 10 gadi roobaniiru. Ministeerri ittisaa Raashiyaa haleellaan guddaan kun akka tasaa akka hin taane ifatti labseera. Gochi hamaan araarama hin qabne kunis guutumatti haloo ba'uu akka ta'e himeera. Kremliin gamoo magaalaa Raashiyaan to'attu keessatti haleellaa fageenya dheeraa lubbuu namaa galaafate irratti aarii guddaa akka argatte himteetti. Moskoon lubbuun namoota 21 darbus himteetti. Yuukireen kutaa ajaja diroonii Raashiyaa filatamoo ta'e irratti xiyyeeffachuu kan himtu yoo ta'u, Vilaadimiir Puutiin adabbii hatattamaa fi cimaa akka kennan dhaadatanii ture. Sa'aatii muraasa keessatti ajajni kennamu maashinii waraana Raashiyaa meeshaa waraanaa guddaa sochooseera. Yeroo tokkotti misaayila Oreeshinkii Iskaandar Kiinzaalii fi Ziirkoon furguugsuun guutumatti neetworkii ittisa qilleensaa Yuukireen liqimsuun jaamseera. Halkan walakkaa booda sa'aatii dheeraaf lafti magaalaa guddoo Yuukireen jala jiru raafamuun guutuun Kiyev keessatti kirkirri lafaa gulufeera. Haleellaan kun seenaa dhala namaa keessatti waan mul'ate hin beekne jedhameera. Meeshaan waraanaa kun mataa waraanaa rasaasa xiqqaa 36 qaban osoo hin dura saffisaan danda'amneen gadi buusaa dura daandii guddaa fi ol ka'aa ta'een qilleensa gubbaa balali'eera. Ministeerri ittisaa Raashiyaa wiirtuuwwan ajaja lafa jalaa buufata qilleensaa dhokatoo fi dhaabbileen ittisaa indaastirii filatamoo fi taargeettiin murtaa'e hundi guutumatti dhabamsiifamanii jiru jechuun himeera. Naannichatti aduu yeroo baatu teessumni lafaa guutumatti abiddaa fi sibiilaan jijjiirameera. Mul'anni boombii kun waajjirri ministeerotaa fi ministeerri dhimma alaa dabalatee gamooleen mootummaa hafuura caasaa kanaatiin rukutamaniiru. Pireezidaantii Yuukireen Vilaadimiir Zeleniskii rifaatuun gara Teelegiraam kan ba'e yoo ta'u, ittisni qilleensaa isaanii diroonii 100 lakkaa'aman harcaasuu himaniiru. Misaayiloonni baalaastikii akka rukuttaa hamaa gaggeessan mirkaneessuun haleellaa kana cimsanii balaaleffataniiru. Hooggantoonni gamtaa Awurooppaa fi biyyoota dhiyaa battalumatti rifaatuu keessa kan seenan yoo ta'u, misaayila Oreeshinkii fayyadamuun gocha of eeggannoo hin qabnee fi haleellaa niikuleeraa waliin tokko jechuun ibsaniiru. Waraanni kunis marsaa balaa guddaa qabu keessa galeera jechuun sagalee guddaan balaaleffataniiru. Dirooniin 600 samii halkanii yeroo guutan Raashiyaan misaayila haayiparsoonikii dhoksaa ta'e hojiirra oolchiteetti. Magaalaan guddoo Yuukireen haga wiirtuu isheetti raafamteetti. Gamtaa warra dhihaa immoo humna Mooskoo isa dhumaa yeroo ilaalu guutumatti laamsheera. Gabateen cheesii addunyaas reefu garagalfameera. Kuni JSS Afaan Oromoo Niwus sagalee dhumaa kan hin jijjiiramne kan qilleensi ji'oopolitikaa addunyaa keessa yaa'udha. Chaanaalii kana sabiskiraayib gochuun mallattoo bilbilaa sana gadi cuqaasuun oduu cabsaa dirree waraana irratti kallattiin tamsa'u hordofuun dagatinaa isiniin jenna. Booda haga walitti deebinutti bakka jirtan hundatti hamtuun isin hin argin jenne asumaan nagaadhaan manna.